Oromoon muka maaliif dhaabaa? Muka maaliif jaalataa? Maaliif ittiin fayyadamaa? Guutuu isaanii dhageettu. Mallattoo dimokiraasii caayaa sirna gadaa Oromoon jalatti lallabu gaaddisa ulfinnaa asxaa uummata Oromoo isa jalqabaati. Kanas bal'inaan qabannee jirra. Obsaa Miidiyaa madda bashannanaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarviis. Har'a gadi fageenya mukaa fi odaa Oromoo jedhu bal'inaan isin biraan geenya nu hordofa. Oromoon muka akka ilmaatti ilaalaa. Kanaaf maqaa ilma isaa Birbirsaa Odaa Leemuu Sokoree jedhaatiin moggaasa. Gadaa mukarraa qopheessa. Siiqqee kabajaa fi faajjiin dubartootaa taanaan kan qophaa'u mukarraayi. Heeraaf seera tumuufis biqiltuu filata. Biqilchees irraa nyaataa ilmaafis dabarsa. Mana ittiin ijaara maagarris gaalee mukaatis bitimaas kan ittiin cufu muka ta'uu isaati. Meeshaaleen Oromoo hundi mukarraa tolfamu kanaaf ulfoo jedhamu. Fakkeenyaaf kan qabatan shimalli, soomayni, uleen, siinqeen, bokkuun, alangeeniis akkasuma mukarraayi. Kan itti nyaatan qoriin, killi, gabataanis gosuma kanaati. Kan ittiin dhugan sabareen, orooboon, guchumni, xuunxoon, madaalli kan biroos mukarraayi kan tolfaman. Gama biraatiin kan irra rafan sireen kan mukaati. Kana qofaa miti meeshaaleen ittiin faayamanii fi mallattoo eenyummaa ta'anis mukarraa qophaa'u. Dubartiin deette takka daawwisii kan ittiin beekan kanafan mukarraa dalagama. Kun mukaaf Oromoo hidhata guddaa akka qabu mul'isa. Bakkeen takkaa'uu filaan, rigaan, kallachi, handaara bonkoo fi kan biroos asumarraa dhiyeessu. Qonnaafis isuma fayyadamu. Nooheen muka harqootaa, kifee yookiin funyoo, halasaa, irfi, digaree fi muka qaccees maddi bukuma. Yoo galfatus gumbiin kan mukaati. Dallaanis kan horee itti galfatu muka. Gaafa ilma namaa baasu qaa'u itti fuudhu waddeessaa baarreen kan mukaati. Ilmaan jiidhaa mukaatiin horee horsiisa. Yoo namni isaa fi loon yookiin beeylanni cabe mukaan wal'aana. Muka bocee hidhee sa'a nama fayyisa ogeessi Oromoo. Kubsannaan qorichi kan mukaati. Dawaa kamirraa akka dhibee kamiif dhiyeessu Oromootti hin himan. Namni walajjeesus utubaan muka. Jaarus luka sadaffaa muka godhata. Mukni qucaa takkaa'uu murtii isaaf darbe qaba. Namni muka seera malee mure adabbii qaba. Kanaaf mukaa fi Oromoon hidhannaa guddaa qaban. Yoo dhaabus kabajaani, yoo guddisus ija finnaatiini. Gadaa keessatti mukkeen ulfoo ta'an hedduutu jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa odaadha. Oromoon odaa akka mallattoo Oromoo fi Oromiyaatti ilaala. Mukkeen jiran keessaa odaan sababa adda addaaf mallattoo fi godheetiin kan filate. Sababa kanneen keessaa gurguddoon odaan muka uumamaan lalisaadha. Bonaa fi ganna baala hin harcaafanne waan ta'eef gaaddisa odaa jalatti aduun nama hin gubu. Kana malees odaan dameewwan isaa bal'ate waan lafa ga'uuf dubbiin achi jalatti dubbatan bakkeettiin dhagahamu. Odaan halkan daraaruun isaa immoo iccitii eeguu isaati. Kanaaf Oromoon dubbii iccitii odaa jalatti mari'ata. Bineensonni akka qamalee, jaldeessaa fi weenni odaarra waan hin bulleef jalli isaa qulqulluudha. Odaa jalatti bineensonni akka jawwee, bofaa fi buutii waan hin galleef gaaddisa odaa taa'uun sodaa hin qabu. Odaa bakakkaan waan hin dhoofneef yeroo roobaas sodaa malee jalatti dhiyeessuun ni danda'ama. Sababoota kanarraa ka'uun odaan muka filatamaa kan ta'e. Oromoon odaa jalatti seera tumee ummataaf labsa. Waan mari'ateef murteessee odaa jalatti murtii dabarsee baallii yookiin aangoo waliif kennee walirraa fudhata. Kana malees gaaddisni odaa iddoo inni itti miseensonni gadaa sadarkaa tokko gara sadarkaa itti aanutti ce'uu isaanii itti ayyaaneffatanidha. Kanaaf odaan gaaddisa abbaa odaa jalatti bineensonni akka jawwee, bofaa fi buutii waan hin galleef gaaddisa odaa ta'uun sodaa hin qabu. Odaa jalatti mukni kamuu biqilee guddachuu ni danda'a. Comni isaa mukkeen xixiqqoo quucarsuu dhabuun isaa sabni Oromoo guddaa ta'e saboota xixiqqoo hammatee waan jiraachuu danda'u agarsiisa. Iddoo odaan jiru jiidhaa fi bishaantu jira. Oromoon jiidha jaallata. Bakka jiidhi jiru namaa fi horiinis hin dheebotan.
Kanaaf Oromoon bakka Odaan jiru jireenyi qananii ta'us akkas jedhee faarsa. Odaan waa sadi qaba, sadanuu ofirraa qaba, gaaddisa caayaa qaba, gubbaa firii qaba, jalaa bishaan qaba jechuun faarsu. Kun immoo tokkoffaa mukni Odaa firiin isaanii nyaatama. Kanaaf immoo horiin illee firii Odaa nyaachuun beela ba'a. Inni lammataa Odaan bonaa fi ganna baala waan hin harcaafneef namaa fi isaaf gaaddisa ta'ee tajaajila. Sadaffaa bakka Odaan jiru bishaan waan hin dhabamneef namaa fi horiin dhuganii dheebuu bahu. Kanaaf Odaan mallattoo milkii gaarii, eebbaa fi jireenya qananiiti. Kanarraa ka'ee Oromoon mukkeen jiran hunda keessaa Odaaf kabajaa fi jaalala guddaa qaba. Uummata Oromoo biratti Odaan wayyuudha. Wayyooma isaarraa kan ka'e Odaan qoraan cabsanii hin bobeeffatan, muranii dallaa fi mana illee ittiin ijaaran. Biqiltuu Odaa reefuu guddachaa jirtu yoo argan jala ciranii kunuunsu malee hin muran, hin buqqisan. Kanaafuu Odaan uummata Oromoo waliin walitti dhufeenya cimaa qaba. Oromoon Odaa jala taa'ee seenaa tumee uummataaf labsa. Rakkoo siyaasaa fi hawaasummaan mari'ata. Yaa'ii Odaa bulee aangawoota isaa filatee hojii irratti bobbaasa. Roobaa fi nagayatu jalatti kadhatama. Biqiltuu Odaa reefuu guddachaa jirtu yoo argan jala qotanii kunuunsu malee hin muran, takkaa'uu hin buqqisan. Oromiyaa keessa Odaa kumaa fi kitilaan lakkaa'amutu jira. Kanneen keessa gurguddoo fi kan akka giddugala sirna gadaatti tajaajilaa turanii fi ammas tajaajilan Odaa Roobaa godina Baalee Gindhiiritti kan argamu, Odaa Nabee godina Shawaa Bahaa Duukam, Odaa Bisil godina Shawaa Lixaa Iluu Galaan, Odaa Bulluq godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Bulluq, Odaa Bultum godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum, Odaa Doogii Iluu Abbaa Booraa, Odaa Doolaa godina Gujii Bahaa, Doolaa Waayyuu, Odaa Borbor Booranaa, Odaa Garaadoo Walloo, Odaa Hullee Jimma. Jimmatti kan argaman yoo ta'u, Odaan teessoo gaaddisa Abbaa Gadaa caayaa Oromootaa faajjii Oromummaa mallattoo Oromoo fi Oromiyaati. Garuu ammoo Oromoo biratti Odaan maaf adda ta'e? Mallattoo dimokiraasii caayaa sirna gadaa Oromoon jalatti lallabu gaaddisa ulfinnaa asxaa uummata Oromoo isa jalqabaati. Mallattoo dimokiraasii taasisee isaa kan filachiise keessaa muraasni Oromoon qoratti qabu. Kun immoo uummanni Oromoo gara laafeessa ta'uu isaa agarsiisa yookiin bakka bu'a. Odaan saala lama dhiiraa fi dhalaa muka tokko irratti qaba. Yeroo tokko dhiira ta'a, tibba tokko ammoo dhalaa bakka bu'a. Kun immoo wal danda'u agarsiisa. Odaan halkan daraaree halkanuma tokkotti daraaraa buufatee bula. Kun immoo iccitii eeggachuu isaaniitiin Oromootti fakkeeffama. Odaan biqiltuulee isa jalaan biqilan hin miidhuu, guddifni isaa uumamaan hawwataadha. Gaaddisa guddaa waan qabuu fi akka galmaatti tajaajiluun alattis horii waaree galee jala ciisuuf ni fayyada. Bonaa fi gannas hin gogu, baala hin buufatu, akka muka biraa miti ni dandamata. Odaan qaamni isaa yoo madaa'e aannan waan baasuuf mallattoo horsiifatee bulaa Oromoo fi aannan addaan hin baane mul'isa. Hiddi isaa baay'ee lafa keessa gad fagaatee hidha bishaanii barbaada. Yoo dhagaarra biqilees biqilee bu'ee bishaan argata. Kun hidda gad fageenya uummatichaa fi obsa inni qabu ibsa. Odaan firiin isaanii nyaatama. Bineensonni baay'ee firii sooratanii ittiin jiraatu. Mukni isaa gaagura yabala takkaa'uu doonii xixiqqaa turaa takkaa'uu gaagura itti hidhatan ni tajaajila. Walumaa galatti amalli Odaa biratti argamuu fi gara laafummaan aannaniin addaan bahuu dhabu. Hiddi gad fagaachuu isaa, muka irratti biqilus obsaan baachuu fi kan kana fakkaatan haalaa fi amala uummanni Oromoo uumamaan qabu waan lallaba heeraa fi seeraa akkasumas ardaajilaa uummata Oromoo ta'uun filatameera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaan har'aa mukaa fi Odaa Oromoo jedhu irratti isinii qopheessine kan har'aa kana fakkaatu ture. Sagantaalee keenya argachuuf sabiskiraayib, laayik, sheerii fi koomentii gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan waamicha isinii dhiheessina. Kun hundarraa hundaaf kan ta'e Obsaa Miidiyaa Sarvis. Chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayikii fi sheer ittiin roobsaan dhaamsa keenya. Obsaa Miidiyaa madda bashannanaa.